ituma mortuu hortuun horti jedhani jara keenya baay'ina matiin tolure ibsishaanii gara Itoophiyaa dhufee gara biyyaa dhufee siniin jedha maakiinis gara Itoophiyaa dhufti yookaan immoo Itoophiyaa irraati gara maakii dhaqachuudhaan daandii salphisachuu fi Itoophiyaa irraa maanni isheen biyyattiin Masriin sun Kaayiroo sana Ijipti sana dhaquun simpiliidha jechuudha. Itoophiyaa irraa achi dhaquun baay'ee salphaadha. Maybe biyyoota kaan irraa gara sana dhaquun ulfaachuu yoo danda'e illee asii garuu eenyumtuu ka'ee intini qabaannaan paaspoortii qabaannaan wacii baasii mataa isaatiin qaxxi jedhe Ijipti Kaayiroo kana dhaquu danda'a jechuudha. Now welcome habibi baganagaan dhuftee ibsisha jaal ibsisha baganagaan dhuftee egaa maakiinis fataa jetti ibsishaan gara Kaayiroo dhaqa garuma Kaayiroo dhaqa malee maakii waan Itoophiyaa dhuftu miti because garuu nagaa waaqayyo siniif baay'eetu kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'een nagaa koo galata waaqaa haa ta'u baga dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa yaadannoo isaatiin isin gahee ganama jarjaruu guddina viidiyoo waan hin jedhee hojjedhe jechuudha du'aa ka'uun jedhee yaa hin beektu sardama yookaan dogoggora akka ta'e jira baga geessanii egaa jaalala maakii fi ibsishaa hundi keessanuu jala taa'aa bultu ana caalayyuu sinti beeka amma makka wal jaallatanii amma makka surprise wal godhanii maakiinis baay'ee akkasa jaallattu ibsishaanis kutataa baay'ee kutatee murteeffatee maakii nama jaallatedha gidduu kanallee jechuudha namni inaaffaan saadda baay'ee namni kun inaaffaan saadda gandummaan kunis balaadha ganda kanaaf taatu ganda kana fuudhaa gan maali dubartiin gandaan heerumti moo dhiiratti heerumti malee gandattiin heerumtu bar dubartiin eessaa kaatee eessattuu macca kam deemtee heerumuu dandeessi baay'ee midhaanii bishaan taana isaa eessatti heerumuu dandeessi ganda kana kiyaan baatu ganda kana fuudhaa komantiin naan laalu wal nyaatu wal fixu gidduu kana immoo suuraa durii viidiyoo durii qoxxarsaa madirishinoodha jaalallee durii inna namni jaalallee durii hin qabne jiraayi ankan hin jedhu namni haa xiqqaatu wayii malee laayifii wayii hin dabarsine maybe jiraachuus danda'a garuu baay'inaan namni laayifii duraa qaba jaalallee duraas qabaachuu danda'a dura maaliif jaalallee qabaatte immoo hin jedhamu yaa namni suni jaalallee isaa duraa kan qabate addaan hin ba'a jedhee soon taane waliin hiika jedhee toon taane namni kun kan kootii wajjin hin jiraadha bakka jaalallee yeroo qabaatan jechuudha wal fuunaa daa'ima horanna mana akkasii midirishunoo jedhamee haasa'an garuu harum haala sana keessatti tuman beekamiin tu haasatuma waliin turanii waliin jiraatanii waliin adeemanii garuu maaltu ta'a etoon beekin addaan ni baha jechuudha addaan ni bahama na maakiin kun gidduu kana hololli isheerratti deemu viidiyoon isheerratti hojjetamu gooftaa macca viidiyoo shi duriidhanii suuraa shi duriidhanii mucattiin maqayyaran angaruun naman kuni maakiidhaan jedhu photoshoppiidhaan jedha malee yoo photoshoppii akkanatti irratti hojjetan malee dhugumatti akkanatti maakii miti kun maakii miti laalle qumxaafaa godhanii body fa godhanii maakiin durmaa kaastee musliima miti I think musliima maqaan ishee warrishis musliima maatishis musliima garuu wanti isaan isheerratti hojjetanii bismaa waan hin jirre wayite jechuudha maakii bakka addaan baas kun hundi addaan baasuuf silaa akka seeraatti namni yoo akka addaan hin baane namni inni kan iccitii namaa qaba erga sirraa adda baatee sirraa baatee erga duruu sifaana turte adda baatee adda kalaasatis jireenya mataa kee jiraatte malee dhuftee yeroo itti jireenya namaa diigdu miti yeroo itti dhuftee waan durii waan darbeen fiddee laxaftee bakka hamilee shi tuqxee nama sana hamilee isaa tuqxee akka inni dabbaruun wayii jiramti dabbareeni laash jechaa deeme akka inni ishee dhiisu gochuu yaaluu jechuun baay'ee jibbisiisanuu saba tokko ta'anii afaan tokko ta'anii dubbatanii baay'ee nama dabbara jechuudha namni kamuu nama tokko faana rileeshnshiippiin uummata yoo itti fufee waan eeyyame waliin gaala dhaabbata allees otherwise divorce bakka adda baha waan ma jiru
garuu yeroo namni tokko nama tokkorraa addaan bahee jireenya haaraa jalqabu innumti sin jireenya durii laayifii durii suuraa durii minxirqisee tani ol darbina viidiyoo darbina maalii maakii dhufaarraa ati kana goonaan immoo kana si godha maal jechuudha kun ko xiqqummaadha dhugaa waaqa gaddeebi'ummaadha shame on you hin dabbar kanaaf ibsishaan illee nama kanaaf gadi jedhu harka kennus miti yaa namni sammuu qabu waandumaa itti yaada maybe maakiin hiriyaa yoo qabaattellee laayifii yoo qabaattellee I don't care ana dura laayifii shi jechuu danda'a laayifii shi ana dura maal na dhibee anis laayifii dura shi qabaachuu danda'a namni kun yaaduu danda'a akkanatti akka nama barateetti yaaduu danda'a dayyuusni immoo dayyuusni shi immoo suuraa durii midirii ushina durii ettee achi gastii bantee qumaara haasaa oolti na ibsishaa amma kana jechuudha ibsisha baay'ee nama gaariidha naan dinqisiifadha dhugaa siniin jedha baay'ee nama bareedaadha nama haalaa fi namaaf jechaaf dubbiidhaaf iddoon qabaanne nama guyyaa tokko maakii irratti kanatu ta'e jedhee ofiisi ittiin bannedha baay'ee mucaan kun ijoollee fakkaata garuu yeroo ilaalanii yaadni isaa garuu akka nama guddaa akka nama yaada naanneffate akka nama bishaateeti yaa amma murteeffatee Itoophiyaa dhufuunsaa I think bakka maakii faana wal argu jedhee yaada kaayiroo manii dhaqa kaayiroo dhaquun isaa baay'ee simple no maakiin achas dhufuus hin qabduusi hin dhuftuusi ibsishaan garuu Itoophiyaa gahee maatii isaa qaqqabee kazaan asiimmoo viizaa achi bitatee kaayiroo deemuun Afrikaa keessa eenyumtillee akka fedhe naanna'uu danda'a baay'ee Afrikaadha waan ta'eef Nakasida sinin jedha congratulations walumaa galatti maakii qabsooftuu shugguxii Oromoo kutattitti sabboontitti bareedditti bakka baga gammaddee jaalalleen kee for the future abbaan warraa kee dhufaa jira qophaayi diinonni kee haa aaranii warri kaleessa dheengadda sirban haa bu'anii warri addaan si baasuu yaalanii haa salphatanii baga gammaddee ati garuu sila akka maalitti sinin jedha sila nama tokko addaan baasu toon taane kabanii dhoskanii fi walitti deebisu akka namni waliin adeemu godhu bara kana garuu namni qaawwaatinnaa shalakka zee barbaade bal'isee addaan si baasu barbaade bageeta maaliif garuu namni inaaftuu dhala lakka namni baay'isitti inaafti jireenya keetti badduu akka titaatu si barbaadde My God, that's argdani mucaa baadheen video kan hojjedhan wayyaayu akkaniti asi gadeenarraa gadi godhe asge mucaan gadi bu'ee asgeessa ciisee ija keessa na laala baaba maali dhaati qamalee